Haleellan onkoloolessa 14 bara 2017 Somaaliyaa keessatti raawwatame lubbuu nama 300 ol galaafate kanneen biroo 450 ol madeessee ture akeekni qaama boombii san dhoosee hubatamee jira. Kunneen hangafoota oduu keenyatti akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduu har'aaf qabannee dhiyaannee isinitti hima. Oduu har'aa wajjin ani Muhammad Fantaalletiin. Dulle mootummaan TPLF qabeenya uumamaa Oromiyaa keessatti argamu faayidaa dhuunfaa ofii isaaniitiif oolfachuu ammas akkuma itti fufetti jira. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Yaayyootti wayyaaniin maqaa jaarmiyaa warshaatiin ganda Aciboo keessaa qottee dhagaa gurraacha baaftee fudhataa akka jirtu jiraattonni saaxilan. Abbootiin qabeenyaa seeraan ala lafa Oromiyaa keessaa albuuda baasanii saaman gocha isaanii kan itti ufanii jiran ta'uun gabaafame. Kaampaanii dhuunfaa qofa osoo hin taane iddoo garagaraatti sirna wayyaanee olaantummaa Tigrootaatiin durfamu kun maqaa jaarmiyaatiin qabeenya saamaa akka jiru himan. Akka fakkeenyaatti godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Yaayyoo ganda Aciboo jaamu keessatti wayyaaneen maqaa warshaa jaaruutiin dhagaa gurraacha aanaa kana keessatti argamu kan albuuda hedduu keessaa qabu guurtee hannaan baaftee faayidaa dhuunfaa isiitiif oolchaa jiraachuu jiraattonni saaxilan. Hojiin bifa kanaan hojjetamaa jirtu tan bu'uura heeraa hin qabnee fi bu'aa tokko tokko buuftee hawaasa naannichaatis kan gargaaraa hin jirre ta'uun beekamaadha. Kun ammoo albuudni isaanii saamamee mirgi isaanii dhiitamuun komii hawaasaatiif karaa saaqurratti argama. Qabeenya albuudaa kun qixa sirriitiin gama hawaasaa yoo deebi'e kan rakkoo idilee hedduu furuu danda'u ta'uu himanii mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana jala bu'ee to'annoo isaa jala oolchee qabeenya kana gama hawaasaa akka deebisu jiraattonni aanaa Yaayyoo gaafatan. Shirri baroota dheeraadhaaf sirni wayyaanee uummata Oromootiin ukkaamsaa ture saaxilamaa akka jiru gabaafame. Iccitiin mootummaa abbaa irree wayyaanee falmattoota haqaa mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo gufachiisuuf basaasota hedduu bobbaasuun uummata unkuraa ture yeroo ammaa ifatti bahuun ragaa guddaadha jedhameera. Badri Yuusuf gabaasa sabaaf maalii akka ta'anutti qindeessa. Mormiin uummanni Oromoo walitti fufiinsaan sirna wayyaan irratti gaggeessaa jiru shiraa fi iccitii diinni barootaaf itti gargaaramaa ture saaxilaa akka jiru himame. Warraaqsi uummanni Oromoo keessa fi alaan hidda walitti hidhatee finiinsaa jiru mootummaa abbaa irree wayyaanee hundirraa isaa jiraatu kan ibsan maddeen keessaa sirni kun kufaatii isarraa baraaramuuf jecha shira dhokataa barootaaf ittiin uummattoota goolaa ture amma ifatti baasee jira. Addatti basaasota isaa fakkeessee bobbaasuun lammiilee nagayaarraan miidhaa geessisaa akka turee fi maallaqa doolaara Ameerikaa kumaantamaan lakkaa'amu olii fi gad naannessuun dalagaa badii kana ittiin hojjetaa akka ture amma saaxil bahee jiraa jira. Odeessu keessa wayyaanee bahe kun keessattuu bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti basaasota hedduu bobbaasuun dargaggoota dogoggorsee erga walitti baaseen booda qabeenya nama dhuunfaa fi saboota biroo Oromiyaa keessa jiran miidhuun akeeka sirnichi saganteeffatee akka taheetu gabaafame. Mormii torbee dabre keessa geggeeffame keessattis basaasonni hedduun sirnichaan bobbaafamanii sochirra osoo jiran to'annoo qeyroo jalaa akka oolan beekamaadha. Maallaqa doolaara USA seeran ala daddabarfaman keellaa bordoddee irratti qabamee fi godina Harargee Bahaa keessatti ammoo doolaarri miliyoonni 44 qabame to'annoo jala ooluun sirni kun durii kaasee shira akkanaa hojjetaa akka ture ragaadhaa jiran kanneen keessa beekan. Kanas kan godhaa jiran aangawoota TPLF olaantummaa seeraaf hin abboomamnee fi aangoo qabanitti dhimma bahanii akka tahe odeessi kun ifa godha. Gama biraatiin uummanni Oromoo shira diinni tartiiban kaayatee ittiin isa balleessaa jiru kana dura dhaabbatuun hordofee odeeffannoo arge mara waliif dabarsuun akka fashalsu sabboontonni Oromoo dhaaman. Shira walitti buusuu ilmaan saboota manneen barnoota olaanoo keessatti argaman jidduutti dhalchuunis karoora wayyaanee akka tahe saaxilamee jira. Bifa amantiitiinis uummattoota walitti buusuun sirnichi adabatee kan hin teenye ta'uu sabboontonni Oromoo hubachiisanii jiru. Uummanni Oromoo humnoota tikaa shira kana duuba jiranis of eeggannoon akka adda baafatan hubachiisan. Shiraa fi badiin wayyaaneen amma godhaa jiru kun waan har'a eegalee miti kan jedhan sabboontonni Oromoo erga aangoo qabatee sirni kun cubbuu hedduu bifa kanaan hojjetaa akka ture eeran. Godina Shawaa Lixaa aanaa Da'aa Bargaatti miseensonni poolisii Oromiyaa aantummaa uummataa hin qabne dargaggoota irratti dararaa raawwataniin miidhaan cimaan dhaqqabee jira. Poolisoonni 4 dargaggoota irratti gocha hin malle raawwatan dhiibbaa hawaasaa fi tumsa humnoota nageenyaan to'annoo jala oolfamuunis ibsamee jira. Yihun Ingidaa dabalata qaba. Godina Shawaa Lixaa aanaa Da'aa Bargaatti miseensonni poolisii Oromiyaa ergama isaanii dagatanii fi aantummaa uummataa hin qabne dargaggoota aanichaa irratti dararaa hamaa raawwachuun himame. Akka jiraatanii aanichaa OMN himanitti
dargaggoonni dararaaf saaxilaman kunniin torban tokkoon dura tarkaanfii magaalaa Mogor keessatti basaasaa tokko irratti fudhatame bu'uura godhachuun hidhaatti kan guuraman. Dargaggoonni kunniin bakka hidhamanittis reebichaa fi dararaan cimaan irratti raawwatameera. Namoonni kunniin yakka hin raawwannetti hidhaatti dararamuuf dirqamaniiru kan jedhan jiraataan aanaa Adaa Bargaa keessumaa dargaggoonni lama gochoota suukanneessoo irratti raawwatameen miidhaa cimaaf saaxilamanii jiraachuu ibseera. Naannoo nama kudhaniitti mana sirreessaa jedhamee turanii nama kurnaan hidhaman kan keessaa namni afur fakkaattii abbootii fi qeerroo fi maanguddoo fi hidhaadhaa akka ta'an godhamee namni jaammoo reebichi irra qaqqabee jira. Nama jaamsan keessaa namni lama baay'ee reebicha keessaa reebicha suukaneessaa kan ta'e keessumaa Haayilii Shimbulaa fi Santorataa kan jedhaman reebichi isaanii adda kan ta'e inni isaanii hamma dandeedhaan argachuu hin dandeenyetti toorchii addunyaa irratti godhamee deemee ga'ameera. Dararaanii dhoksaatti dargaggoota kanneen irratti raawwatamu battalaa dhaga'amerraa eegaluun barattoonni magaalaa Incinni mormii dhageessisaniiru. Maanguddoonni fi qeerroo naannichaas dhimmicha hatattamaan furmaata akka argatuuf miira wal dhaga'uu fi wal hubachuun hojii hojjetaniin dargaggoota hidhaman 10 keessaa 4 gadi lakkifamaniiru. Kan dararaanii cimaan irratti raawwatame 2 immoo dhaabbilee fayyaatti wal'aansaa akka argatan ta'aa jira. Kana malees tumsa poolisoonni quuqamaa hawaasaa qaban biroon taasisaniin miseensonni poolisii Oromiyaa gara jabinaan dargaggoota irratti dararaa raawwatan 4 to'annoo jala oolfamuun dhaga'ameera. Qorataa yakka dararaa dargaggoota irratti raawwatame kana keessatti adda durummaan qooda fudhataniiru jedhame dabalate poolisoonni 2 garuu yeroof miliqanii jiraachuun jiraataa naannichaa kan himan. Namoonni poolisii lafa guyyaa kaleessaa galgala to'annoo jedhamuuf oolanii jiru. Warreen hafan immoo mana lamatu jira. Keessumaa itti gaafatamaa kutaa qorataa yakkaa kan ture Inspektar Abbishuu kan jedhamuu fi Shufeerri isaanii warqinaa kan jedhaman hangoonni kana addatti deebaa turan isaan lamaan to'annoo jedhan galle isaanis immoo akka to'annoo wala galan tattaafsiree irraa poolisii fi dargaggeewwan magaalaa kanaa haala kanaan socho'aa jiru. Battalaa poolisiin Oromiyaa hedduun aantummaa uummataa horatanii nageenya hawaasichaa tiksuuf hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa jiranitti gochonni suukanneessoon faallaa ergama isaanii ta'an miseensota poolisii Oromiyaa aanichatti argamaniin raawwatamuun kan isaan gaddisiise ta'us ibsaniiru. Dhimmichi qaama olaanuun qoratame tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuufis gaafataniiru. Gargaarsi lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'uun gadadoo hamaa mudataniif godhamaa jiru haala addaan citiinsaa hin qabneen guutuu Oromiyaa godinoota garaagaraa fi aanaalee hedduu keessatti itti fufee jira. Godina Jimmaatti jiraattonni magaalaa Jimmaas guyyaa kaleessaa duula gargaarsaa mallaqaa walitti qabu taasisaniin uffata, midhaan, nyaataa fi walumaa galatti gargaarsi birrii 300 olitti tilmaamamu guuramuun galii akka taasifame gabaafamee jira. Osmaan Baayyuu waan qopheeffate qaba. Gargaarsa dhalattoota Oromoo naannoo Sumaalee irraa dhiibamuun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti argaman deebisanii dhaabuuf abbootii qabeenyaa fi hawaasaan taasifamaatiin jiru ammas cimee itti fufeera. Haaluma kanaan jiraattonni magaalaa Jimmaa gandoota hedduu keessa jiraatan koree gargaarsaa hundeessuudhaan hawaasa erga mari'achiisaniin booda qeerroon magaalattiitii fi koreen kun uummata keessa socho'uun lammiilee kennaaf gargaarsa sassaabaa akka turan himameera. Akka namni odeeffannoo kana magaalaa Jimmaa irraa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kenne ibsetti hawaasni magaalaa Jimmaa lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan kanneen utubuu fi gargaarsa kana itti fufinsaa gochuu waadaa akka galan hime. Jiraattonni gandoota Mantiinaa fi Markaatoo jedhamu keessa jiraatan ammoo qaamanillee iddoowwan dhalattoonni Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqa'uun amma itti qubatanii jiranis deemuun isaan jajjabeessuuf karoora akka qabanillee dubbateera. Namni keenya naannoo Sumaaleetti mootummaa Sumaaleetiin buqqa'aniiti Oromiyaa magaalaa Jimmaatti deeggarsa akka lammiin hundumtuu lammii sabasaaf dhiqame deeggaruu fi taasisee bulchiinsa magaalaa hanga biiroo kantiibaatti deemnee eegalchiisne inaatti lammii keenya bira dhaabachuuf gargaarsa qabsii qofaa deemtaane hanga daangaa cinaatti illee deemnee hanga lubbuu keenyaatti kennuuf qophiidha jechuun dhaadannoo isaanii ageessisaa hanga danda'an qabsii nu kennaniiru kana hoosisni deemee ture kaleessa galgala. Gargaarsi guyyaa kaleessaa hawaasa irraa sassaabame kun uffata, midhaan nyaataa fi maallaqa yoo ta'u qarshiin sassaabame gara baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkaawuntii gargaarsa lammiileetiif qophaa'etti
birriin 200,000 fi 28,000 fi 345 koree gargaarsaatiin ergamullee ibseera. Gargaarsa ilmaan Oromoo weerara shira mootummaan abbaa irree biyyattii bulchaatiin jiru tateen lammiilee qabiyyee fi qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisanii bayyanachiisuuf godhamaatiin jiru abbootii qabeenyaa Oromoo fi uummata bal'aan cimee itti fufeera. Hawaasni Oromoo Suudii Arabiyaa magaalaa Jiddaa fi naannoo isii jiraatan lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif deeggarsa mallaqaa taasisan. Deeggarsa eegalan kana hanga lammiileen Oromoo qubatanitti cimsanii kan itti fufan ta'us beeksisanii jiru. Abdusalaam Asantuu nutti hima. Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa fi naannoo isii lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa humnaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif deeggarsa mallaqaa taasisan. Koominitiin Oromoo biyya Saudi magaalaa Jiddaa fi naannoo isii miidhaa saba isaanii irraa humna gabroonfataa mootummaa wayyaanee fi abdii illeetiin lammii isaanii irra ga'een gadda guddaa isaanitti dhaga'amuu eeruun lammiilee isaanii kana waan qabaniin bira dhaabbachuun dirqama Oromummaa isaanii kan bahaa jiran ta'uun ibsameera. Namni nuti Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa irraa dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kenneen lammiilee Oromoo qabeenya umrii isaanii guutuu horatanii fi qe'ee isaanii irraa mootummaa wayyaaneetiin buqqifamaniif gaddi isaanitti dhaga'amuu ibsuun taateen sanyummaa uummata keenya irratti raawwatame kun tokkummaa uummata Oromoo cimsuu keessatti gahee olaanaa gumaacheera jedhan. Itti dabaluunis namni kun hawaasni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa koree godinoota Oromiyaa hundarraa ijaaruun mallaqa Saudi riyaalaa 100,000 fi 4,350 yookaan birrii Itoophiyaa qarshii 700,000 fi 64,468 funaanuun lammiilee buqqaan biraan gaaniiru. Buqqa'insa uummata keenyaa kana haala malee hin balaaleffatee haala malee itti dhaga'ame yeroo akkana kanatti uummanni keenya walitti dhufee koreen ijaaramee koree jajjabaa ijaaramee uummata jajjabaa qabna. Koreen keenya walitti ijaaramee galatoomuu qabanii koreen keenya walitti ijaaramee uummata keenya biyyaa buqqa'een wayyaan buqqa'an waan baay'ee namatti ulfaatuudha. Haalli biyya keenya haalli uummata keenya itti buqqa'ee kun waan nama aarsuudha. Uummanni keenya aarii guddaa qaba. Yeroo haadha takkarraa ilmi sadii mana keessatti gubatu uummanni keenya akka malee itti dhaga'amee isin bira jirra. Qaamalleen isin bira jiraachuu baannu. Koreen kun yeroo ammaas deeggarsa mallaqaa marsaa lammaffaa gochuuf koreewwan hundaan mariisuun sochii keessa galuus eeruun deeggarsi lammiilee buqqaaniif godhan hanga namootni buqqaan kunneen guutumaan guututti qubatanitti cimsanii kan itti fufan ta'uu mirkaneessaniiru. Of durallee uummanni keenya hamilee qabaa akka malee itti dhaga'amee wanti biyya keenya kuni isin bira jirra jechuudhaan deeggarsa marsaa lammaffaa koreen itti qophaa'aa jira. Sanillee akkuma waliin geennee isin biraan geenna jechuudha. Uummata keenyatti yoon dhaammadhu jajjabaadhaa waliin jirra qeerroon manguddoon aarii qabu waa'ee biyya keenyaa kanarratti isin bira jirra haga nabsee keenya kennutti isin wajji dhaabbannaa. Gama birootiin immoo baqattootni Oromoo naannoo Somaalee irraa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa dhiibamanii ba'uun godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo qubsifaman rakkoo garaagaraa keessa jiraachuu iyyatan. Baqattootni Oromoo naannoo Somaalee irraa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan magaalaa Cirootti manneen barnootaa keessa qubsifaman rakkoo garaagaraa keessummeessaa jiraachuu fi haalli jireenyaa isaan keessaa jiran ulfaataa ta'uu namni nuti dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Akka aadaa nama kanaatti baqattootni mana barumsaa keessatti walitti qabaman kunneen kutaa tokko keessa nama 40 hanga 50 ta'anii kan galan ta'uu eeruun manguddootni hawwatni daa'immanii fi dubartootni ulfaas hedduu miidhamaa jiru. Haalaan asirra kataa jirra namni ijoollee Oromoo malee mana barumsaa keessa jirra as keessa leenii baatanii hindichaa jiranii saniif namni qasamuun qabeenya dhabee fi nama biratti du'ee fi kanaaf namni illee akkasumatti mallee namni keenya kaayidaa keessatti qabeenya kan jirullee hedduu jiraachuu qabumaa jiru ammallee achiin yaalaa hafe ammallee akkasumatti makiinallee harkatiin kadumaa jiru hedduu jiraachuu taanumaa gartee nuti akka ilmaan Oromoo furmaata doobii kanaa akka ilmaan Oromoo hunda nuudeen tajaajila keenya kana ammallee akkasumatti haala galaa jira jechuudha.
mana tokko keessa gartee nama 45 jalaa jirraa jechuun nam 60 fa'a nam 70 fa'a saniifu haala rakkoo addaa keessa jirraa ijoollee xixiqqoo fi warri garaa qabu mallee akkasumatti morka dhumaa jira. Kanaafuu gartee nuti ilmaan Oromoo ammoo haagala toomanii addunyaa kanamuu irratti gartee waliin bahaniitii nyaataa dhugaatii gartee nu bira dhaabbataa jiran jechuudha. Akkasumatti ilmaan keenya fi qabeenya keenyarree gartee dhiibbaa gurguddoo irra geessaa baankeessaa jirra wanta barsiisaa jirra haala dhuma jirra moo nuti warri biraa tajirru jiru namni maraatii huccuu wacaa nu harkaa uffatee jira jireenyaan. Itoofonis namni kun deeggarsii fi birmannaan hawaasni Oromoo isaaniif godhaa jiru galatoonfatanis haalli jireenyaa keessa jiran ulfaataa ta'uu eeruun qaamni dhimmi ilaallatu akka isaan qubsiisuu fi baanii hojii humnaas yoo hojjetan jireenya hawaasummaatti akka makaman gaafataniiru. Haleellaan onkoloolessaa 14/2017 Somaaliyaa keessatti raawwatame lubbuu namaa 300 olii galaafate kanneen biroo 450 ol madeesse jira. Akeekni qaama boombii kana dhoosetis mooraa leenjii waraanaaf oolu Turkiin dhiheenya kana magaalaa Moqdishoo keessatti bante irratti kan xiyyeeffatedha jedhameera. Aangoonni humnoota nageenyaa biyyattii xiyyeeffannaan haleellaa sanii mooraa waraanaa guddicha haaraa Turkiin ijaarte irratti ta'uu akka odeeffannoo argatanis dubbataa jiru. Badri Yusuf dabalata qaba. Haleellaan boombii onkoloolessa 14/2017 Somaaliyaa magaalaa Moqdishoo naannoo Zoopee jedhamutti lubbuu namaa 300 olii galaafate. Xiyyeeffannaan isaa mooraa maadhee waraanaa guddicha Turkiin dhiheenya kana Moqdishoo keessatti ijaarte burkuteessuuf akka ta'e gabaafame. Aangoonni humnoota nageenyaa Somaaliyaa maqaa isaanii ibsuurraaf qusatan akka janitti xiyyeeffannaan haleellaa sanii mooraa waraanaa Turkiin dhiheenya kana bante haleeluuf kan akeekkate ture. Mooraan waraanaa addunyaarraa guddaa jedhame Turkiin yeroo duraaf biyya isiin ala ardii Afrikaa irratti ijaarte kun waraana Somaaliyaa ganna 25 oliif diigame leenjisuun biyyattii dandamachiisuuf akka ta'e Turkiin ifa goote. Humni waraanaa kunis shororkeessitoota ittisuuf shoora guddaa akka taphatullee aangoonni Turkii dubbataa turan. Mootummaan Turkii Somaaliyaaf gargaarsa midhaan nyaataa, deeggarsa karaa fayyaa, barumsaa, leenjii waraanaa kennuun biyya adda durummaan itti dhiheenya Somaaliyaa qabdu akka ta'e beekamaadha. Mootummaan Turkii lammiilee Somaaliyaa haleellaadhaan gaddaa keessatti madaa'an 500 keessaa baay'ee isaanii gara biyya isitti simatuunis wallaansa laatafii jirti. Gama biraatiin achuma Somaaliyaa bulchiinsa Puntlaandii magaalaa Boosaasoo keessatti dhohiinsi boombii dhaqqabe lubbuu nama tokkoo galaafatee kanneen biroo 6 madeessee jira. Haleellaan boombii lama kaleessa galgala ta'e kun magaalaa Boosaasoo bakka uummanni itti baay'atee shaayii dhuguu fi dukkaanonni hedduun jiran fuuldura mooraa waraanaa tokko duratti ijaaramee jira. Bakka haleellaan kun irratti xiyyeeffate loltoonni baay'inaan ta'anii shaayii dhugaa akka turanillee kanneen naannicha turan ijaan argan dubbatanii jiru. Namoota 6 madaa'an keessaa 2 loltoota mootummaa bulchiinsa Puntlaandii akka ta'anis aangoonni himanii jiru. Namni balaa kanaan du'e sun ammoo kanuma tarkaanfii kana fudhate akka ta'ellee aangoonni shakkii qaban dubbatan. Achuma magaalaa Boosaasoo keessatti bakka kuusaa boba'aa tokkotti ibiddi qabate ammoo qabeenyarraan miidhaa akka geessise gabaafamee jira. Sababa balaa ibiddaa boba'aa kana maal akka ta'e qoratamaa akka jirus mootummaan beeksise. Balaan kunis kan dhaqqabe magaalaa Boosaasoo naannoo Afar Ardootka jedhamutti akka ta'e himamee jira. Balaa ibiddaa kuusaa boba'aa irratti dhaqqabe kanaanis qabeenyi hedduun akka manca'e gabaafamee jira. Somaaliyaan gargaarsa maallaqa miiliyoonotaan lakkaa'amu tokkummaa mootummoota gamtoomanii biyyoota warra dhihaa fi arabarraa argattus tasgabbii dhabaan ammayyuu addunyaarraa maayyiratti argamti. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa Neetwoork egaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma oduu keenyarraa odeeffannoo gaarii argattan jenneeti kan yaannu qophii.